kan dachee kana uumee fi kan samii kana uume Waaqayyoodha. Kanaafiyyuu Waaqayyo jira moo hin jiru? Waaqayyo isa kamiin na gaafatta lammii kiyya? Waaqayyo meeqatu jira? Maalan beekani Waaqayyo meeqatu jira si bira? Waaqayyo meeqatti amantati? Tokkotu jira. Okay, Waaqayyo tokkotti amantaa? Maashaallah. Oh, kanaafiyyuu siif Waaqayyo tokkodha jechuudha. Waaqayyo anaaf tokkodha. Okay, Waaqayyo tokkoon suni siif isa abbaadha moo isa ilmaati moo isa hafuuraati moo isa kamii? Amma Waaqayyo jira moo hin jiru isa kana bicha naa deebisa. Yakkoo isa kami kasiin deebisa isa jiruuf isa hin jirre sii deebisa. Waaqayyo tokkoon sun isa hafuuraa moo isa ilmaa moo isa abbaadha innan sitti himu? Waaqayyo isa kami? Waaqayyo isa abbaa isa kamitti beekta? Isa ilmaa isa kamitti beektati? Waaqayyo isa kan kooti na gaafatteeti moo isa kan keeti na gaafatte? Waaqayyo jira moo hin jiru? Walumaa gala Waaqayyo samii kanaa fi dachee kana uume jira moo hin jiru? Kana bichaa naa deebisati. Ekkoo yeroo baay'ee jira moo hin jiru? Adelleem jira moo hin jiru qofatti naa deebisati. Adelleem Waaqayyo ati na gaafatte adda baafachuun qaba kan dhaggeeffadhu kalamelaa. Waaqayyoonni lafa uume Waaqayyoonni Yesuusis lafa. Waaqayyoon beektu amma fakkeenyaaf akka waan Waaqayyoon beeknetti haasa'aa jirta. Ani isan beeku beeka lammii. Ani isan beeku beeka. Inni ati na gaafattu garuu isa kami? Jira moo hin jiru bakka kana bicha natti himi. Waaqayyoon beektu ati Waaqayyoon beektu Allaa malee waan ati hin beekneef Waaqayyo jira moo hin jiru qofa natti himi. Allaa malee hin beeku jette miti. Waaqayyo jira moo hin jiru? Gaaffii kee fanaa gochuu didde lammii ko. Ilaal Waaqayyo abbaa moo Waaqayyo ilma moo Waaqayyo hafuura qulqulluu na gaafachaa jirta yaa lammii? Waaqayyo isa kamitti amantati? Ani Allahatti amana. Haqa ergi Allahatti amanta ta'e Waaqayyo jira moo hin jiru kana qofa nutti. Ekkoo Allahan eenyudha? Allahan beekon. Waaqayyoon jiraaf hin jiruusaa Waaqayyoon jiraaf hin jiruusaa kun gaaffii. እዛ ጋር ቆምልኝ አላህም ቤኩ ጀዴ hin beeku deebii tokko akka namni naa deebisu hin barbaadu yookaan nan ba'a malee deebii an gaafachaa jiru abdii qofa. Nam tokko akka deebii naa deebisu hin barbaadu. لا كتاب مكان كيتين سيدان قرو في قرايش Adelleem deebiin qobaa koo haasa'an jiraan qobaa kiyya haasa'an jira abdii waliin haasa'uu hin barbaade. Ati jechuun erga nama baasoo barbaade naa deebisuu hin barbaadu. Abdishaa salaam alaikum Naa deebisuu hin barbaadu. Waalaikum salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deebii nama tokko akka naa deebisu. Allaan beeku ergan jedhee wangeeluma irraa baafnaa fi ati agarsiista waan ta'eef. Hin barbaachisu. Isaanii bakka waliin Isaa gana dhugaasu. Akka isa deeggaruun barbaadu. Isaa na dhugaasu. Yookaan Isaa na dhugaasu. Eshi akkas taanaani Allah hin beeku erga jettee Waaqayyo isa na gaafatte natti miti Waaqayyo ilmaa moo Waaqayyo hafuura qulqulluu moo Waaqayyo isa kani isa kamni tokko manni Waaqayyo abbaa na gaafatte. Hin beektu bakka ati Waaqayyo jira moo hin jiru. Isa kamiin na gaafatte? Ati Allah beekta. Waaqayyoon ergi hin beekne ati Allah beekta waanta ta'eef Waaqayyo jira moo hin jiru qofa deebii naa kenniidhaan waan hin barbaade isa kana qofa. Okay. Ati Waaqayyoon beektaa lammii? Beeka. Waaqayyo isa kamiin beekta? Si jiraatee nu jiraachisu. Okay. Siifi Waaqayyo jechuun maal jechuudha lammii? Waaqayyo jechuun siif maal jechuudha? Fooniif hafuura. Fooniif hafuura jechuudha? Eshi Waaqayyo jechuun fooniif hafuura jechuudha. Fooniif hafuura gaafa jettu mee ifa godhime? Ifa sii gochuun barbaade deebii kun hin arganne waan ta'eef. Hin argatta qoyati. Sumatu ofii deebisaa. Qoy hin argatta obsi hin argatta. Waaqayyo jechuun fooniif hafuura. Waaqayyo foon uffataadha lammii. Adelleem. Isa siin jechaan jiru. Fooniif hafuura jechuun maal jechuudha? Deebii koo bichaa naa deebisati. Ekkoo sii deebisuufan deemaa jira. Misumaafan sii deemaa jira. Fooniif hafuura jechuun maal jechuudha? Deebii koo naan nama jechuun maal jechuudha siin hin jenne baasi. Nama jechuun maal jechuudha siin hin jenne Waaqayyo jechuun maal jechuudha?
waaqayyo abbaadha. Lammii Wayyee sagaleen hin dhaga'amu? nagaama amma dubbadhu konneeshinii kiyya. Okay. Nama jechuun eenyudha siin hin jenneem waaqayyo eenyudha siin jedhe malee waaqayyo jechuun siif maali? Waaqayyo abbaadha. Okay. Fooniif hafuura gatii naan jettee fi kanaaf inni irra deebi'e si gaafadhe si gosuun barbaadu waan ta'eef akka to'attu barbaada malee. Ayyee. Nyaata akka lafsaatti hin bari'an. Akka lafa. Tole lammii Wayyee maanni amantiin kee? ani moo kiristaanadha. Kiristaana. Kiristaana jechuun maal jechuudha lammii? Amman deebiin akka deebiin gaaffiin si gaafadhe akka gaaffiidhaan naa deebi'uun barbaade osoo hin taane gaaffiin si gaafadhe akkati deebiin haalaattuufan barbaade. Maalatu waaqayyo isa fooniif hafuura naan jettee bayeessa qabeensi deebisa ammasiin fooniif hafuura dheesii deebisu. Lammii kiyya. Waaqayyo abbaadha. Walumaa galeshi waaqayyo abbaadha. Abbaa jechuun maal jechuudha lammii? Abdook deebinaan deebisoo mati. Ekkoo atiyyuu waaqayyo isa walii isaanii. Amman deebii koo qofa hin barbaade. Deebii koo qofa. Deebiin maa hin barbaadam? Ati fakkeenyaaf burcuqqoo jechuun maal jechuudha yoo naan jette abbaa koo? Kan kanaa jira, pilaastikiin jira, kan sibiilaa jira. Isa kamiin akkana gaafatte natti himuu danda'uu qabda. Ati immoo amantiin koo kiristaana erga jettee waa'ee kiristaanummaa irratti haasa'uu hin dandeenya. Waa'ee waaqa ammoo erga na gaafatte waa'ee waaqa isa kamii akkana gaafattu natti himuu danda'uu qabda sii galee. Waaqayyo isa kamiin akkana gaafattu natti himuu danda'uu qabda. Lammii kiyya. Na hubadhu qamaan. Ammati waaqayyoon hin beekta moo hin beektu? Waaqayyo isa kam na gaafachaa jirta yaa lammii? Waaqayyo meeqatu jira? Siif meeqatu jira waaqayyo? Tokkotu jira. Yesuus maalidha? Siif meeqatu jira? Siif meeqatu jira? Qoy kan kootti hin deebina. Siif Yesuus maalni? Adilleen gaaffii kiyya naa deebisi. Ammani asii deemuun barbaadu hin ba'u. Gaaffiin si gaafadheeraa ba'uu hin barbaadu sii galee. Maaf faatare dhaggeeffadhu laalami na hubadhu. Kanaaf isin jechaa jira. Ammati lammii dhaggeeffadhu. Ilaal. Fakkeenyaaf waa'ee konkolaataa na gaafachaa jirta yoo ta'e waa'ee siinootiraakii na gaafachaa jirta moo waa'ee veetii na gaafachaa jirta moo waa'ee korollaa na gaafachaa jirta moo adda baaftee na gaafachuu danda'uu qabda yaa lammii kiyya. Ati immoo waaqayyoo Yesuusiin waaqayyoo jettee akkati amantu nan beekaa. Hafuura qulqulluu waaqayyoo jettee akkati amantu nan beekaa. Abbaa akkati waaqayyoo jettee amantu nan beeka. Waa'ee waaqayyoo isa kamii na gaafatte natti mikaa. Waaqayyo tokkotu jira miti waaqayyo tokkotu jira. Isa natti himilati waa'ee waaqayyo tokko dhiisii. Waaqayyo ati isa kamiin beekta? Waaqayyoon isa kamiin beekta? Waaqayyo jira hin jiru qofaadha. Amma gaaffiin si gaafadhe maalidha seeti abdisha? Gaaffiin si gaafadhe maal akka ta'e beekta? Waaqayyo jiraaf hin jiru qofa. Waaqayyo jira moo hin jiru? Waaqayyo jira moo hin jiru qofaadha malee waan si gaafadhe waan biraa miti. Waaqayyo kudhantu jira, waaqayyo shantu jira, waaqayyo dhibbatu jira. Isa akka barbaaddetti hiikkatu akka barbaadettis amanuu dandeessa sii galee. Okay, ishee dhaggeeffadhu. Waaqayyo jira. Siif kudhan shanis digdamnis jiraachuu jira lammii jira. Garuu lammii waaqayyo jira. Inni kan kooti waaqayyo jira. Innis Allaadha waaqayyo jira. Allah bukkeen qabiin kan waaqayyoof dandeenya. Dhiisi kalaan mandarnaashinaali dhiisiiti intarnaashinaali yaadi tiraansleet godhiiti ilaali Allah means maal jechuu akka ta'e. Walumaa gala waaqayyo jira ittiin amante. Waaqayyo jira Bakka oolmaa si ooleera waaqayyo miti. Oolmaan maayini? Gochaa. Gochaan maayini? Gochaa waaqayyo siif Allah maal siif godhe? Na uume ka lammii kiyya akkan jiraadhu godhe ka. Eesh waaqayyo siif maalidha?
Waaqa kalammi maal ta'e hojii. Bakka waaqayyo waaqadha. Deebii nan barbaade isa kana qofa Abdishaa. Maal sii godhee waaqayyo jira jira. Waaqayyo eenyudha? Uumaadha. Uumaa waaqaaf lafaatii danda'a waan hundumaati. Waan hundumaarratti aangoo qabeessa kan ta'e uumama kana hundumaarratti aangoo kan qabu waaqa tokkicha innis immoo Allahadha. Karaatu isa qofaa kan gabbaramu, isa qofaaf kan bulamu, isa qofaaf kan sagadamu, inni qofaasaa waaqa kan ta'e, inni qofaasaa uumaa kan ta'e isadha. Haa ta'u isa kanatti walii galta miti? Lammii kiyya baay'ee karaa baay'ee wajjin haasofneerra. Haa ta'u siif garuu waaqayyo maa inni? Waaqayyoodha. Waaqayyo siif maa inni? Waaqayyoodha. Nagaa mul'ammi. Dhifama konneeshinii kiyya. Waaqayyo anaa fi isa uumaa hundumaa uume isa ana uume. Waaqayyo jechuun siif waaqayyo jechuun isa waan hundumaa uume. Isa waan hundumaa uume. Isa ni jiraachisaa jiru. Isa waan hundumaa jiraachisuu danda'udha. Okay, baay'ee loojikii haasofneerra moo baay'ee bilii haasofnuure? Tole. Haa ta'u Ani gaaffii si gaafadhe irratti deebii amma ta'e argadheera. Waaqayyo jiraachuu dhiisaa isaa irratti deebii naaf taasifte baay'ee galatoomi. Ani akka waaqayyo jiraaf hin jirre akkati beektuuf hin beekne bichaa sirraa adda baafachuu barbaadenidha. Galatoomi. Natti toleera amma ta'e. Tole galatoomi. Siif Yesuus maal inni lammii kiyya? Lammi neetworkii badeen jedhinaa ka maaloo. Lammi. Ya Rabbi. Lammi. Ya Rabbi nubazi. Yoni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan nuti. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوني نسي نتركي توي خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت النجوم؟ ما يداني بجرتو. جرا الحمد لله. فيا سنة. جرا الحمد لله. كم جبات ما؟ بدأ من متى ولدك؟ جرا كنا. أي بقنا. جرا الحمد لله. هيدر بلي سما أجل جرا متى وجل جرا ترجع تمي هيدرين ندبي سكيس أنا هيدر سين بربادا. دي معرفة تجيسا إنسي بربادا إن شاء الله. سين بربادا ندبي سي هيدر. يوكان تقول تكو بريفة دمو ما يول سيكالشا. ergaduu deebi'e Haydar kan hin jedhu waa'ee Allah irratti jarri waan ajaa'ibaati Allah kana akka jarritti wallaalan hin beekne ani maaliif jennaan maqaan waaqayyoo jedhamu kun maqaa waaqayyoo jedhamu kana yoom akka dhufee fi eessaa akka dhufe yoo gaafatan hin beekan deebisuu isaa jechuudha waaqayyoo jechi jedhu warra Oromoo qofa beeka malee hin beekamu akka addunyaatti jechuudha fakkeenyaaf warra Amaaraa bira yoo dhaqxe waaqayyo yoo itti hin beekan warra Tigree bira yoo dhaqxe hin beekan akkasumas immoo biyya alaa keessa deemte warra Faranjii bira yoo deemte waaqayyo yoo itti hin beekan akkasumas biyyoota bira yoo deemte hin beekan walumaa galatti jechi waaqayyo jedhu Itoophiyaa keessa malee Itoophiyaa irraa ala bahuu hin danda'u jechuudha namoonni afaan Oromoo hin beekne hubachuu hin danda'an jechuudha afaan addunyaalessaa miti maqaa addunyaan beektu osoo hin taane maqaa gandi tokko beekudha jechuudha. Kanaafuu Baayibiluma isaanii keessatti jechi Allah jedhu Baayibilii afaan Arabii keessatti barraa'ee jira. Bakka baay'eetti barraa'ee jira. Bakka waaqayyo jedhu kana Baayibiliin afaan Arabii Allah jedha. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti fil bad'i khalaqa Allahu samaawaati wal arda jedha.
jalqabatti Allahin samii fi dachii uume jedha. Allahin samii fi dachii uume jedha. Viidiyoo baasee agarsiisu inshaallah. Meme. Kun Baayibilii isaaniiti yoo shakkanii Arabic Baayibiliidha. Arabic Baayibil jedha. Maal jedha? Arabic Baayibil yookaan immoo kitaabul muqaddas seenneeyyi ilaalla. Seenneeyyi ilaalla maal jedha? Kuni takwiin jedha. Takwiin jechuun seera uumamaa jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedha? Fil bad'i khalaqa Allahu as-samaawaati wal ard. Allah jecha jedhu kana ilaala. Allah jecha jedhu kuni Allaahidha. Allahin jalqaba samiif dachii uume jedha. Rakkoon isaanii maali jennaan maqaa Rabbii hiikuuti isaan balleessan kiristaanota. Maqaan silaa ni hiikamu bara. Maqaan silaa hin hiikamu. Fakkeenyaaf amma abdiin Ameerikaa dhaqullee, Awurooppaa dhaqullee, Kanaadaa dhaqullee abdiidhuma. Abdii jedhamee waamamu malee maqaa achitti jijjiiramee maqaa barbaadetti namni waamu jechuudha. Maqaan hin hiikamu. Amma fakkeenyaaf an Khaalid, maqaan kiyya Khaalid. Araba bira deemullee, Oromoo bira deemullee, Tigiree bira deemullee Khaaliduma jechuudha. Rakkoon kiristaanotaa maali jennaan maqaa kana hiiku isaan. Afaan ofiitti hiikkatu. Afaan ofiitti fidanii hiiku. Rakkoon maqaa jijjiiruu, maqaa balleessuutii yeroo maqaa jijjiiranii maqaa garagalchanii namoonni garaagaraadhaa maqaa afaan ofiitti hiikkatanii jedhanii wallaalaan maal si'a Rabbiin kuni garaagara si'a jechuudha. Garaagara si'a. Maaliif jennaan maqaan garaagara ta'ee jira. Garaagara si'a jechuudha. Haaluma kanaan maqaa Rabbii illee jijjiiranii jennaan maqaa Rabbii jijjiiranii jennaan maal si'a amma uummanni Allah waan jedhamu kana wallaale jechuudha. Sanuu kan wallaale eenyu jennaan kiristaanota Oromooti malee kiristaanonni Arabaa Allah jedhanii waamu. Allah jedhanii waamu. Kiristaanni Arabaadha Allah jedhanii waamu jechuudha. Kanaafuu rakkinni isaanii akkuma abdiin jedhee akka gandaatti yaaduudha. Abdii of guddise. Akka gandaatti akka naannootti yaaduu isaaniiti. Akka addunyaatti yaaduu didan jechuudha. Fakkeenyaaf nuti musliimoonni Allah jechi jedhu kun addunyaa guutuu irratti Allahadhuma. Warra faranjii biratti maqaa biraatiin hin waamamu. Nu biratti maqaa biraatiin hin waamamu. Musliimoonni guutuu addunyaa irra jiru Allah jedhee waama jechuudha. Allahan Allahadhuma khalaas. Maqaa Rabbiiti waan ta'eef dhaabbataadhaan jijjiiramu. Gara barbaadetti namni ofii isaatiin hiikkatu jechuudha. Maqaa Waaqayyo jedhu kana eessaa dhufe maddisa? Namni deebisuu danda'u jira? Hin jiru jechuudha. Maqaan Allah jedhu kun garuu maqaa dhiheenya dhufe osoo hin taane maqaa nabiyyoonni ittiin waamaa turanidha. Maqaa Rabbii kan gad dhaabbataadha. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa irra turetti afaan maalii dubbataa ture? Afaan Oromoo dubbataa ture? Afaan Oromootiin yaa Waaqayyo jedhaa ture? Laa, afaan Oromoo hin beekunni. Dhagayeetu hin beeku afaan Oromoo jechuudha. Kanaafuu kan inni dubbataa ture yeroo sanatti afaan Araamaayikiiti. Afaan Araamaayikii dubbataa ture. Diishinarii afaan Araamaayikii keessa seentanii maqaan Waaqayyoo maalii jettanii yoo barreessitanii Allah jedhee fida jechuudha. Allah jedhee fida. Afaan Araamaayikii keessatti laaffisuuf jabeessuudha. Fakkeenyaaf afaan Arabaa keessatti Allah jedha. Afaan Araamaayikii keessatti immoo Allah jedha. Walitti dhiyaata jechuudha. Laaffisuuf jabeessuu qofa jechuudha. Kun immoo loqoda. Malee garaagarummaa miti jechuudha. Loqoda kun. Kanaafuu rakkoon isaanii maqaa wallaaluudha. Maqaa gara barbaadanitti hiikkatanii gara ofii fedhan geessuutiyyi rakkina kana wallaaluma kanatti fide malee macaafni isaanii amma fakkeenyaaf macaafni afaan Arabii kuni arraa miti kan hiikame. Arraa miti. Waggaa hedduu fakkeenyaaf afaan Oromoo dhihin gaddaa jaarraa keenya kana keessa kan hiikame jechuudha. Afaan Arabii kun garuu jaarraa meeqaffaadhaa? Jaarraa salgaffaa keessa hiikame. Jaarraa salgaffaa jechuudha. Jaarraa salgaffaa keessa afaan Arabiitti hiikame. Macaafa duriiti jechuudha. Kitaaba duriiti jechuudha. Osoo afaan Ingiliffaan hin hiikamin, osoo afaan biroo hin hiikamin, afaan gara Arabaatti hiikame jechuudha. Jaarraa salgaffaa keessa. Afaan Oromoo kun dhiheenya jechuudha. Afaan Amaariffaa, afaan Oromoo kun waan dhiheenyaati jechuudha. Kanaafuu waan dhiheenyaa qabatanii kitaaba durii mormuu jechuun xiqqoo sii beekumsi nama hanqachuu jedhama akka kiyyatti jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko waa tokko mormuudhaaf waan jabaa tokko qabaachuu qaba. Waan madda gad dhaabbataa tokko qabaachuu qaba. Mee maquma Waaqayyoo jedhu kana eenyutu baasee kan jedhu hangaafiin qabaan. Akka an beekutti, akka an yaadutti
waan kana waaqeffataa fide jedhee yaada. Maqaa waaqayyo jedhu kana jarri kiristaanotaa ofii isaaniitiif uummatan osoo hin taane warri waaqeffataa rabbiin maal jedhanii waamu? Waaqa jedhanii waamu. Waaqa jedhanii waamu rabbiin. Uumaa dachiif samii tokkicha kana waaqa jedhanii waamu. Warri kiristaanotaa kunillee maal godhanii fidanii yootti dabalan jechuudha. Ootti dabalan. Waaqayyo jedhanii fidaniitti hidhaatan malee jalqaba waan kana warra waaqeffataa biraa dhufe. Yoo waaqeffataa biraa hin dhufne nuun jedhan immoo maqaa waaqayyo jedhu kana eessaa akka fidan ragaa wajjin baasanii nutti mul'isuu qabu. Yoo Allah kan morman ta'e maqaa waaqayyo jedhu kana madda isaadha nuuf haa himan kan jedhu aanaa gaafii kiyya. Akkas inshaallah isin dura bu'aa sa'uu kan gootiif dhiifama. Itti fufa inshaallah abdi. Barakallahu fiikum. Ani illee sirratti jecha lama sadii wayii yookaan tokkomoo Khalid waan baay'ee ibseera. Waan baay'ee bal'aa ta'e ibseera garuu maqaan Allah jedhu yookaan ilaaha jedhu proper name dha. Proper name hin jijjiiramu. Single gaafa akka afaan jaraatti yookaan immoo afaan aramaayikiitti maal jedhee jira akkasuma directly lafa kaa'ee ilaaha jedhee jira. Sini galee ilaahiin kuni eessaa dhufe isin humteessaa fiddan yoo ta'e jarraddee fidanii hin beekan garuu aramaayikiidhaan koomanii dhaabbatan ilaahidha. Ilaahi sana jechuun yeroo kaan immoo maaliif waamame Allah jedhee waamama. Ilaaha jedhee waamama. Ilaahaan kuni also written as Allah jedhee jira. Sini galee yeroo tokko Allah jedhamee barreeffama. Afaan eenyuutiin barreeffame? Afaan aramaayikii, afaan Yesuus barsiisaa ture. Kanaaf Yesuus Kiristoos Elohee lama sabaktani. Yaa Waaqayyoo kiyya maaliif na dhiifta kanaaf jedhe. Sini galee maqumtinuu Waaqayyo jedhu ati amma namni hadhaa sirriitti waa'ee Waaqayyoo mucaa namaa dubbatutu ka'ee gara Finfinnee gara US adeemu Ameerikaas adeemu deemee Allahi Waaqayyoon hin kadhadha jedhee kiristaanuma ta'e Waaqayyoon maal jedhu jarri siin beekan. Waaqayyo namni sii beeku hin jiru. Islaamni garuu proper name waan ta'eef maqaan Allah jedhu proper name achirraa namni ilaahii jedhee drive godhatee ilaahii jira maqaa achirraa proper name irraa ba'a. Proper name Allah maqaan jedhu maqaa duruma aslii Yesuus Kiristoos waammataa turedha. Namni kana wajjin mormuu barbaadan seen wandeessu. Maqaa aslii Yesuus Kiristoos ilaahii kan jedhamu waammataa ture. Warri kiristaana. Sini galee Allah jechuun arabni nuumne maqaa namni uumillee miti. Sini galee maqaa kaleessaa yookaan immoo har'a gadda dhufee miti maqaa durumaan jirudha. Maqaa asliidhuma isaa jirudha jechuu barbaadeeti. Haydar si waan barbaadu fan qaba obboleessa kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullah. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. جرتو نجمع أستاذ ما نجرو أحمد جدي. برو يوكايف تانغرا جمع دم أفني وأنا كنو في لا أستاذ. لك أونلاين رأيين سبار بادا وأنا نقدر منا ويكل سيارجنا ما ويتين سيروباتو سيارجي بس سبب أنا فان سبار بادا. وأنا سرّا. أيه وأنا سرّا دم أبغى سبار بادا تجرا أيه تفوا جول يركان. غاري الأستاذ قال له هذا ده هيه كيسا ولد بسنا وبليس كينيا لمي يمشي أماسون إنك يا لساتي قولي أك يرو أستاذ وان كنا قال تنسان قال شو برباد يعني سا الله كان كم بيكو أتوقع أيو بيك تاين الله يسامو ولا لا يسامو بيكو خي يوم بيت يجون لينغا في نمتها والما قالتي أكنت غافي ليكو ما تمسن